Maal jettee? Inni sun ati immoo injiran manni sun fakkii hordofu. Injira hanga jaartii isaallee irraa fudhadhutti gaheera iyyuu. Kematoo Kollee haadha ijoollee isaallee irraa qabee. Obaneedin Waan baay'ee waliin geenye. kiyya baneedin. Garuu inni dhumarratti. Ishi kanaan booda kaan keessa maal sitti galchee? Kam Waan biraa keessa maal sitti galchee? waan biraa kam keessa galee? Kanuma bichaadhaati wanni irraa. An warruma abbaa kiyya tuqe malee warra baatee gatee bineensa nyaachise guyyaa 19tti awwaalame abbaa kiyya. Guyyaa 10 caakkatti gataniiti bineensi nyaatee mataa qofaan beekamee achi du'eellee erga du'eellee bineensa nyaate. Warra baatee caakkatti gatesanis akkuma ajjeesanitti hin fudhadhaa. Jarri fira tokko walitti. Gizee baay'ee jaraanillee falmiin kiyya jaraanis walitti. Nama tokko baay'ee isaanii namoonni sun gosa amaaraa hunda. Hagamina baay'inaan. Jechuun baay'inaan isaan gaa gosa tokko jechuun ati namni biyya san keessa jiru namni amaaraa ta'e guutuunu namni saba amaaraa ta'e garuma namtichaati. Namni saba oromoo ta'e immoo gara kiyya. Koolmaa gara hawwaatti tilmaamtu baay'inaan meeqa hin taa'etteeti namni itti argamu. Jechuun waan tilmaamamuuti waan biyyatti keessa jiru malee biyya walumaan qabna. Fakkeenya magaalaa kana keessa nama amaaraa jiru murteessuu hin danda'amu. Meeqa ajjeesti magaalaa? Isaan keessa walumaa galatti nama 5. Nama 5. Isa jalqabaa abbaa koo qottoodhaan ajjeese anis gajaraadhaan ajjeese. Isa kilaashii baatee katamaa keessa deemuun argadde. Achiin dhaheen kufee kilaashiillee fudhannee hin deemne. Inni sin du'e. Gaafa meeshaa harka qabdaa iyyuu. Hin qabu. Hin qabu. Baangaa bichaan qaba. Billaa guddaa kana hin qabu. Eessa jechuudha beenyarra? Isumaanin haana irratti dhahee achumaan dhahee kuffisee hin deemne. Garuu kuttee too dhiistee iyyuu namni si booda si barbaadu iyyuu. Injiru iyyuu inni ergasii ilma eessuma kiyyaana jalaa ajjechisee malee. Gurbattii takka ajjeeste. Isaan illee namni si tokko injiru. Isuman na hordofa malee mootummaan baay'ee na hordofne gideessan. Garuu inni na dhiisaan jiru ture. Inni ergasii ilma Sarma tokkicha waraabee isa waraabee barfattaanis. eessuma Mul'ata godhu mul'ata. jalaa ajjechisiise. Isa di'ee hojjetu hojjetaa mootummaa mucaa hojjetaa mootummaa ta'e namtichi nama badaadha beekte nama baratee fi humna baratee fi nama hojjetaa ho'ii nama nagahaa ajjechisiisa nama sammuu qabu jechuudha gabareentu ollaa isaatu ni jiran firoottan kiyyantu achi deemee isa fagoo jiru isa di'ee hojjetu tokko waa'ee lafaa irratti waa'ee lafaa hojjeta mucaan isa namaan ajjechisiise na jala. Namtichi moo? Bilbileet ani gaa obboleessaa malee nama biraan ajjeesne iyyuu jalaa yeroo san. Dura. Gurbaa hojjetaa waa'ee lafaa hojjetu sana ajjechisiiseet natti bilbile. Kunoo eegalee gaa hojii hoonaan jedhe. Namtichi. Eegaltee cal jiriitu madaale amma min fixa warra keenaan jedhe. Awoo rabbitti beeka. Kanaafis sifis rabbitu dhaabbate duraanis cubbuu kana ka eegale si anis hangan gaafa dhu'utti hojiin si goradhaan jedhe. Achumaanis jalqabee ergasii namoonni gurbaa shiftaa wayii Goojjaamii bitee natti erge. Gurbaan sun achi hin dhufe. Dhufee hiriyaa taanuu wajjin hojjannaa. Goojjaamitti fudhadheen deema atis as giseen dhufee naa boqonnaa naa taataa. Hiriyaa taanu anis nama kan miidhamee obboleessa kiyya na jala ajjeesanii naan jedhe. Lakkaa isa taayyeet erge isa namticha abbaa kiyya ajjeese kanatti erge. Ani immoo bakka sanitti gogomee ishee jedheeni garuu shakkiillee keessa kiyya shakkiin qaba ishee dheesoon taa'u dhufee halkan Addis Ababaa jira mucaan. Torban tokko akkasitti hojii naasofnee kaardis na ergasii dhufee yeroo dhufu meeshaa waraanaa kamiyyuu qabu waliin deemnee fudhanna naan jedhe ishee dheeni yeroo dhufu shugguxii qabanne. Shugguxii amma nageelletti qabamte san. Akkanuma na bira ga'ee akkam jirtaa jedhee daf natti godhe. Goonan as keessa baate la harka kiyyaa fi kana gidduu asuma lablab gooteetuma asiin uffata kiyya dhoofte inni dhukaasee yeroo asiin baatu anis dhukaasu nan asuma hin dhabu. Achumatti achi shugguxii san irraa fudhadhee bilbila isaa irraa fudhadheen deeme. Bilbila isaa fuudhee tarkaanfii lama hin deemne taayyeen kun naa bilbile har'as ka abbaa kiyya ajjeese sun. Qannaa handee naan jedhe. Qannaa handee jechuun milkooftee jechuudha beektaa. Bilbila isaa irratti bilbile. Waan inni ajjeesitti fakkaateet hello qannaa handee jedhe.
milkooftee waanan du'e itti fakkaateera. Aboo waan har'as hin duune hin jiraati. Cufadhu mucaa kan kee ka ergite awwaaladhu bakka akkanaatti sii kufeeraan jedheen. Jedhe cufe. Achi namicha sana achi fuudhanii awwaalanii isa sana achi firan qabu nama hin qabu bitamee dhufee miti. Ergasii na abbaatti wallaalee mootummaan bilbilee olii barbaachisee Goojjam ta'uusaa beekame. Dhageenya irratti sirriidha. Goojjam ta'uusaa beekame. Tokkoon hiriyaan kee yeroo baay'ee si wajjin deemaa turan si biraa du'e hidhannoo wadhaan hin jiru. Inni ka du'e ani hin jiru yeroo san inni naannoo du'e. Xiyyiitillee si Koko hawaasa was gaafadha. Xiyyiitii sin dha'u jedhu. Laslagee waa tokko laa fitame. Jechuun Siimuu kana gabaabumatti dhiisi. Useen san Yaada dhuguun guraati dhiisi. Qalabatiis. Namni Qalabatiis. ka jaartii koositti bara. Fidii haadha Waan takka waan akkasiin jiru obboleessoo. Naa asirraa naaf qalabatiini jaartii kootiif bittee naa kennaan akka yaadannootti hin godhadhe malee abboo namni rasaasa hin dhoofne hin jiru. Ani warruma nan dhahu jedhu san osoo arge niin dhaha rasaasa kennanii irraan deebi'u dhugaasin.